naat gaasii baasan booda roonne guutu. Okay, anyway, isin raafee isinumaattu jee nam shantam reefun dana murtii nama accept godheetiin akka itti baasan wallaani. Mee kun waanuma sanatti mee amma nama tokko gastii gisee akkana walitti dhufanii kageemaa suni. Wanti qabda akkuma jaba akkuma itti erganiin kanarraa gama gubbarraa gisa gubbarra siifida biraa habaatuun siifida. Infidu boo eessaa mee kamtu hitamee fakkeenyaaf. Amma siin jiru saa. Yaa sakkanatti jiru. 1K, okay. Ijalqabna amma ummatoo. Magee 3D, thank you. Galatoon. Okay, karaa sagantaa teenyaa sagantaa gaafii fi deebitii achi deemnu. Jalqaba irratti amma siireesiidha taadha. Amma qoosarraa karaa siireesiitii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan muslimaa kan kiristaanaa. Kan waaqeffataa sabaan Oromoo taatanii, saba biraa taatanii, afaan keenya kana dhageessanii as jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin biraa ga'u. Warroonni konkolaataa nuun oofaa biyya Arabaa keessa dalagaa nuun dalagachaa, kushiinaa keessa eerpaada uffattanii nu dhaggeeffachaa, mana hirriibaa sirrirra ciiftanii nu daawwachaa, maali wanni biraadhaa? Biyya faranjitti kuulii nuun dalagachaa, warroonni jirtan hundi keessanuu nageenyi rabbii isin biraa jiraatu akkamii jirtan. Egaa har'a sagantaa obboleessa keenyaa wajjin gaafii fi deebii ajaa'ibaa kan goonu ta'a. Yoomaa taatee asirratti nuuf harkamuu keetu hedduu galatoomii jalqaba irratti baga nagayaan dhuftee mee salaamtaa uummata kanaanis nu jeeyin. Salaamu alaikum baga nagaan nu eedanii isinillee sagantaa abdii shoorratti. Atsana afeeruu keetiif keessumaa keegotiin afilatuu keetiif hedduu galatoomii nagaan kiyyaasumaa bakka jirtatti isin haala qabuun isiniin jaa. Okay, baga nagayaan dhufte mee jalqaba irratti murtii guutoo dura karaa murtii guutoo duratti achi deemna. Mee maqaan kee kadhugaa murtii guutoon alatti eenyu jedhama? Murtii guutoo eessatti dhalatee ammoo eessa jiraata? Murtii guutoon duratti osoo hin ta'in namni maqaa lama ni qabaata. Jechuun kan mana barumsaatti baafatu kan maatiin baasuuf maatiin jireetiin hawaasa Anabaa fi Hassan Ibrahim Musa Hussein Abdii Arge Jaamid. So amma haati agartu kana murtii guutoodha. Maqaa lama qabda jechuun? Yaa maqaa lama jechuun akkuma nickname jennee amnu kanatti fakkaata. Okay. Tole murtiin eessatti bakka itti dhalattee fi eessa akka jiraattu naa himte? Siinimne ittiin fufuu deema. Okay. Ani kan hin daladde godina Harargee lixaati magaalaa Bookoo xiqqoo. Bookoo xiqqoo hin daladde achumatti hin guddadde. Ammaaf kan hin jiraadhu. Asuma Finfinnee fi Adaamaa jidduudha. Galatoom. Murtiin mee dollummaa isaadhaa akkamitti dabarse? Bara sooshaal miidiyaan hin dhufin dura murtiin nama akkam ture? Maal hojjechuu ture? Maal irra ture? Bara sooshaal miidiyaan hin dhufin dura kan hin jiraadhulleen achuma Harargee bakkumaan itti dhaladde maatiidhaa waliin achi jiraadha. Yeroo heddummoo an harmee xiyyaa wajjin dalagaa. Maamaan xiyyaa nama dalagaa dalagu nama naggaadee jabduudha. Isi jalatti guddadee jechuun dalagaa ishiin daleetus ni ilaalaa. Isii wajjin dalagaan gargaara hojii humnaas jechuudha. So akkasittiin guddadee eegasii osoo gara miidiyaa hawaasaa kanatti hin dhufinillee yeroo bara 2018 akka faranjiitti natti fakkaata. Gara Naayiroobii kanallee jiraadheetiin jira gaayoo beeteef hin beekneef. Yaa dhagee. Okay. Naayiroobii hagam turte? Maaliif deemuu dandeessa karaa Naayiroobii? Karaa Naayiroobii kan hin deemuu danda'e bakka kanatti yeroo san haala gaariin hin turre namoonni na beekan yookaan maatiin akkasumas ollaan dhiyeessuun ni beekani. Jechuun waa'ee siyaasa yeroo san ture wajjin wal qabatee haalli gaarii hin turre waan jajjabaatti ture hiriyoonni keenya hedduun ni ajjeefamanii kunis ni hidhamanii sababa saniitiin maatiin akkaan achi jiraadhullee hin barbaanne turanii ani biyya takka illee deemuudhaaf yaadan qabu biyyi nan jiraachuu barbaadu biyyuma Itoophiyaa kana keessa Oromiyaa keessa
So sababa saniitiin haga yeroon tun dabartu yeroon tun akka dabartu niin beeka jettee armeetii waan filatteef paaspoortiin baasanii ani yeroo sanitti nama ifiinuu deemee wanti jiru miti. Paaspoortiin baasanii akkasitti Naayiroobii deemee Naayiroobii fi Ugaandaallee Afrikaa tana biyya hedduu keessa like South Sudan jiraatu ture barakuma akka faranjiitti 2020 seenaa irra natti fakkaatee kan biyya deebi'e. Sudaanis jiraattee ture. South Sudan Juba yeroo tokko obboleessa kiyya tokko leenci jiraatu ture waan ta'eef isa birallee ture jechi. Gizee haalli jijjiiramee lafti nagaa taatus as deebi'ee jireenyi jalqabee jechuudha. Waaw tole yoomirraa haasteeti sooshaal miidiyaa irratti influensara yookiin immoo beekamtii akka qabdu sitti dhagahamaa yookiin kafirratti harkaa dhufte yookiin namoota horachaa kan dhufuu dandeessa bara kamirraa haaste? Ani almost ammallee dhagee beekamtiidhaan miidiyaa irratti qabajee yaadu akka nama tokkotti akka fayyadama miidiyaa hawaasaa tokkotti kan miidiyaa fayyadamuu jalqabe yeroo dheeraadha. Jechuun miidiyaan namni baay'een fayyadamu ni beekta Feesbuukiidha. Feesbuukii irratti 2002 booda kan yaada godhee eegalee achumaan waanuma dubbatuu fi namni waan godhuu fi namnis waa malee sin hordofu akkasuma lafaa ka'ee namoonni hordofu ni beekta waan ta'eef so adeemsuma keessa hojii hojjennuu fi haala deemnuun namni ni hordofaatii dhufee as dhiyeenyu waggaa 3 waan hin caalle keessatti gara miidiyaa hawaasaatti dhufe. Hordoftoota meeqa qabda ammoo waliigal bakka adda addaarra? I think 950 itti fakkaata. Waliigala? Tole murtii guutoo tagamaa ajandatti osoo hin deemin dura murtii guutoo jaalalaan qabamtee ni beeyta jetti gaafiin osoo kara bultii hin seenin dura. Namni jaalalaan hin qabamin keessattuu yeroo barataa yookaan barattuu turetti namni hundi seenaa jaalalaan qabne jiru jaalalaan qabameen hin beeka akka gaariitti. Mudannoon jaalala keessa si mudatte ni jirti? Mudannoo jaalalaa keessattuu gaafa ijoollummaa fa'aa waa hedduutu jira. Amma irra hedduu ni yaadadhu isin jiru. Garuu nama jaalatuuf nama wal jaalataniif keessattuu gaafa ijoollummaadha guddatanii wajjumaan jireenya qabaatan jechuu miti. Nama jaalala jalqaba irra baran ammallee kana booda guddattee haga barbaadde yoo lafa tanarraa jirtutti nama biraa akkasitti ni jaaladhu jettee hin dandeessu. Maybe namni sun kreatiiviti bara jireenya biraa qabaa akkam keessa eessa akka jiru hin beektu garuu ni yaadatta waan ijoollummaa sana osoo deebitee jettee. Thank you. Galatoomii tole karaa gaafii itti aanutti osoo hin deemin nyaanyuu fi haroon welcome baganii gaan dhuftanii. Tole gaafiin itti aantu akkana jetti murtii guutoo bultii godhatee ture akka bultii godhattees hawaasni namni si beeku hundi quba qabasii agarree turres akka bultii godhatte. Gamanumaan immoo oduun takka ta dhufte murtii guutoo sooshaal miidiyaatu bultii isaa diigee maaliif yoo jettee sababa gandummaa sooshaal miidiyaan fideeni bultiin isaa haadha mana isaa waliin adda bahaan sababa saniiti sababnis murtii guutoo gandummaa waan qabuuf haati manaa isaa duraanii naannoo biraa waan taateef sababa sanitti bultiin isaa diigamtee oduun jettu takkas ni jirti. Murtii guutoo sababni bultiin ta'e itti diigamte sababa gandummaa kanaa ture dhuguma ture sooshaal miidiyaan bultii ta'e san ka diige. Laal abdee akkam jira akkasitti hin beeku waan kun gandummaa hojii sol qabata akka namni jiruus miti. Gandummaa yoo ta'e yoo gandummaadhaan diigamatee jalqaba gandummaadhaan ijaaramee jechuudha. Namni wal jaalatee bika garaagaraarraa bika fedhetti haa dhalatu walii galee wal jaalatee hojii jiraannaani gandam filatu jaalalti gandam filatu so walii tahee walitti dhufnee waliin jireenya jalqabnee namaan akka jaaladhuu fi inumaa'uu akka amma nama hedduu agartu kanatti yeroo san namni keenya kan miidiyaa hawaasa irratti yaate wanti waan bareedaa agarsiisu hin turre jechuu dandeessa. Hojii turre miidiyaa irrattis nu beekanii nanna jireenya gaarii hojii qabaachuu turre. So namni wal dhufee hojii jireenya qabaatee adaboon akkuma jiru gandummaadhaaf kanaan waa wal qabatu natti hin fakkaatu. Inumaahu sanboota
wanti tokko tokko yoo teellee ta'e malee bakka rakkoo takka malee jechuun hammeenya tokko malee yoo waliin galin namni addaan oola. Si galame? So akkasitti hojjechaa turre ani haadha manaa kan kabajuuf jaaladhu dan yeroo gaarii hojii qabaanne anis gaariidhaan turee fi akka ajaa'ibatti akka hawaasni beekutti adda baanee gaariin hawaa fi ammallee jechuun hammeenya hin qabuu fi gandummaadhaan wajjin waa wal qabatus miti. Ani ilma Oromooti, ishiinis intala Oromooti. Kutaadhaan ta'e ana argite yaadadhu, ishiin arsitte yaadadhattu. So nama Muslimaati, nama Oromooti, nama walii dhiigaati. Hammeenya biraa hin qabuu fi bakka jirtutti gaarii akkaan hawuuf kabaja akkaan qabuuf asumaanin si ibsu barbaada. Thank you. Waldhabdee maa dhuunfaati malee waan gandaan wal qabatu miti jechuudha. Waldhabdeen keessanii. Galatoomi. Amma hoo bultii godhattee jirta yookiin jaalallee ni qabda ammatti? Yaa namni jaalallee hin qabne ni jira. Tole kanaan bira kunna jechuudha. Yaa. Okay. Tole murtii guutoo yeroo hedduu ajandaa uumuudhaan beekamta. Ajandaa uumuu bira kutteetu yeroo takka takka moo nutti dhaaddattaa gabbaatee uummata kana akka fedhen godha ajandaa kiyya jala oofaa jaalattanii osoo hin taane funya qorqoritti na jala deemtanii jettee gabbaatee nutti dhaaddatta. Maali wanni akkasii konfidensii sii kannee akka nuti of jala si oofnu. Suuraa hojii kaanee hojii kee biraa deemne akka nama Oromoo tokkotti wal agarree wal barree adda deemne. Gaafa saniin akkana rabbii ijaa wal nu garsiisin jechuudha. Kasee ajaa'ibachirraa deebinee ni gallee nama kanaa wajjin akkanumatti jechuun teeksii takka walii barreessinee hin beeknu, fireendummaa walitti hin qabnu, tiktaakaan fooloo walitti hin qabnu, lakkoofsa bilbilaa walii hin qabnu, xeeruun sharrumaati hamaa fi tola irratti illee wooma takka haasaa wajjin hin qabnu ture. Haga guyyaa yoomitti haga guyyaa gaafa waa'een artist Ibroo Ibsaa ka'utti. Dan san ogaan itti si deebi'u Sheekhaa Roobee maaltu kara dhimma keetii fidee hidhamuu kee keessaa harka ni qabaaye maaltu rakkoon isin jidduu jira ka'etteef ammoo maaltu ture ani nama tokko wajjin Kadiir jedhama namni sun nama guddaadha jiraataa Baalee Roobeeti nama wajjin nama guddaadha namni hundi ni beekalleedha dhimma tokko Finfinneedha akka xumurruufiif anaa fi Fitsum nama jaamu nama Fitsum jaamurraan anatti dhufe Kadiir Hajiru. Fitsum kajaa'u kun lakkoofsa isaa kanneen walitti nu hidhee sirkii guruppiidhaan galgala sa'a 3 ture dubbisee Finfinneen jira wajji haasofnee waan san akka guddaa as fassaamii jaamu ni beektaami. Dhimma nama fakkeenya yoo lafa ta'es yoo hayyamoo tokko ta'es namaaf ceesisuu akka jechuudha. Akkuma nama beektuun wanta gootu jechuudha. So meeqa nu kafaltaa? Ani isinii kafalaa yookaan akka guyyaa kana keessatti naa xumursiistan nama anaa jira, saahiba kiyyaa jira. Fitsum namicha isaa gara isaatiin dhufee jira nam sadeen kanarra waliin dubbannee 500,000 qabdii nuu kanne. Maallaqni natti ergamee tolee jeeni dullee ganama kaan alatu ture isniina ganama ture. Ani deebii nurraa eegu jechuun maalirra geenye nama nagaya nama guddaadha namni sun nama dalagataadha nama biyyi beektu. Dan isniina ganama naa bilbilee ani immoo bilbila kiyya waasaappiidhaan yeroo hedduu fayyadamu silkii daayirektiin fayyadamu kaayetiin deeme. Silkii taniin akka waan amma si dubbisu jiru silkii biraatu jira lafa kaayetiin deeme. Silkiin kaayee deeme tanirra bilbilee ani hin agarree gizeen dhufullee xiqqoo naappiin godhe guyyaa bilbiluu turuu isaa kana arkee hin deebisneef waan irra geesse boruutti himnaaf jenneeti namichaa bilbilee namichaa hojii dubbannee aboogaa yoo kana jarjaratee wanni kun waan guyyaa 2-3tti dhumuu miti yookaan akkaawuntii isaa irraa fudhi jeetiin teekstii namichi sanii kaa stiil waan na bira jiru jechuudha. Namicha na isaa natti fidee dhufeen ni bullee guyyaa 30 ganama akkaawuntii tiyya deemee wanti godhe distriktii goose an Finfinneen jira siin jeemi. Maallaqa kana baankii deemeeti akkaawuntii irra nu dabarsee mire qabdiidha siin jeetiin jira. Guyyaa 30dhaa guyyaa 2 keessatti deemee akkaawuntii distriktii maaliif akkaawuntii qabsiisuun barbaachisee
Maallaqa haa ni jira yoo dhimmi sun siin ta'in maallaqa kiyyaa deebisa qabdii namni gisa namarraa fuudhe waa walirraa bitu yookaan waan tokko walii godhu qabdiillee waliin deebisu garuu an siin deebisuuf siin deebisnallee waliin hin jenne maaliif akka wanti qabdee jeetiin gaafadhee deebii bareedaan akka inni ture yeroo sanitti nama dan bullee oolle amma guyyaa shanuu ta'e akkaawuntii kiyya qabamee ture qabamu jechuun mana murtii deemtee ragaa masakkarsiistee dan achi waajjira poolisii irraa waraqaa baafattee mana murtii geessitee manni murtiidhaa gara baankii barreessee baankiin akkaawuntii akkan sochoone jechuudha. Maallaqa achirra jiru akkan sochoone godhuu jechuudha. Okay. Niin bilbilee fi fistoomi nama kana siif fidee dhufee maaliif wanni kun ta'e anuu barachin na yaamanii maal naan jedhe. Okay akkasii na yaamaniitiin ani maaliif hin duuba achi dhufaa maallaqa isaa yoo ta'e ni erginaa fi na hojii dubbate. Ani nama isaanii qaamanis hin beeku. Kana fidee dhufee namicha Finfinnee jiraatu dallaala Finfinneeti warra markaatoraa kana ni beekta. Kana waliin dubbannee jidduma tana ture kadhimmi artist Ibroo Ibsaa sun ka'e waa'ee miidiyaa irraa gaafa hawwaanii beekanamu abbaan barbaade yaadatti kannachuu danda'a waan si fakkaate gara si fakkaatee fi wanni kun sirrii jettee yaaddeen yaada tokko irra kan ta'e bira dabarta. Koomantiin isaa ta'u viidiyoo waraabdee barreeffama barreessitee akkuma nama tokkotti kan ta'ee fi yaada kan ta'e bira dabarta. Sanirrattiin ani waan tokko yaadadhee waa dubbadde wanni an dubbadde sunillee viidiyoon naga mallee ni jirti. Wayii yaadadhee artist Ibroo Ibsaatiif makiinaa binna jaame kanarrattiin waa yaadadhee wanni yaadadde kuni ustaaz akkaan jaalannuu fi kabajnu ustaaz Ibsaa Hassaniif amma dura makiinaan takka Saawud Arabiyaa bitamtee turte. Makiinaan sun galuufillee yeroo hedduu yaalamtee osoo hin galin ammoo makiinaa san galchuufillee miidiyaa hawaasa irrattillee yeroo tokko baasanii gara TikTok kana waa godhamaa wal qabamaa ture. Hin galleeni haftee makiinaan sun eessa butee si agammaan beeku amma duuba dhuguma taananii binna jaamee chaalenjiin miidiyaa hawaasa irratti eegale kun dhugaan ta'a. Yoo dhugaa ta'e gammachuu kiyya. Ustaaz Ibsaa fi artist Ibroo Ibsaatillee anaaf obboleeyyan ija takkaanii ilaalaa mee waliin ilaallaa hin dhiisinaati immoo waan jalqabdan kana galmaan gaha kajoo yaada kana asirratti ture dubbiin kaka'e akka itti fudhatame akka waan gandaaf yookaan immoo akka gandaatti dubbadde. Maybe waan nama Oromoo tokko waan dargaggeessaa akka kiyyaati yookaan inni nama aartii keessa jiru yaada irra kannachuu dandeessaa waan barbaadechuu dandeessaa akka itti amanutti. Dan dubbiin sun garamitti fudhatamtee hinaaffaa jibbuu baqa waan dila takkaa tureeti. Miidiyaan kun magaalaadha. Magaalaa keessa dhaabbattee uffataan an uffadhe kana maana laaltaanis hin ta'u beekta. Achirratti ture. Amma Sheekhaan Roobee ka'ette sun viidiyoo tokko waraabe. Ani fa ilaale. Oh, akkasii. Namni kun gaanama Sheekhaati. Atsini beektaa maqaan isaa Sheekhaa. Salawaata nabi irratti buusee jalqabaa hadiisa faadha himaa akka itti beektu hin baan deeheet immoo waan dilee takka waliin laaqu jira beektaa gahee ilaalu deebiin achirra kan ifate yeroo eenyutti hinaafan beektu yoo makiinaa ta'e yaani miilaan hin deemu jira eenyumee akka amma dura makiinaa eenyu bitamtetti hinaafa hajoon deebii deebiseef deebiin kiyya tokko cisan ture kan inni isaa deebise achirra dhaabbatee waan dila takka inni haasaa ture jechuun nama tuffatte yookaan deebii deebisuuf hin barbaadin tokko dhiistee biraa deemte namallee tuffadhu nama hundaa kabajaan qaba garuu dubbiin isaa nama amantiidhaa wajji wal qabatu sanuu tuffadheetiin dhiise waan dila takka haasaa ture amma maal godhee laal kadhimma wajji qabnu reefu si himaameetiin sitti himeemi nuti nama sadii akkamitti akka walii kan inni akkamitti akka silaa walii kannuu qabnu nama sadii jeensiin bikki maalleen itti ergame baalerraa ergame markaattoodha turre Finfinneedha jira. Dan waraqaa laal bakka kanatti wanni hawaasni daawwatu jiru kun akka adda baafatu si himuu barbaadu waraqaa seeraa jechuun xalayaa seeraa tan manni murtiidhaa ittiin baankii nama tokko daangesse. Himannas yoo waliin nama isa wajji qabaatte abaluu kanaan himadhee jira laalaa waraqaa tan. Kunoo ani mootummaadha akkanattiin akkaawuntii isaa cufsiise. TikTok irratti laayifii dhufee akka nama naafeetti dubbannu kanatti fidee garsiisuun yakka ture jalqaba tokkoffarratti. Persoonaal keezii nama wajji qabdu sanuu waan seeraan wal qabatu hin baanaa beeku. Seerri
seerri ijaan qabu gurra qaba. Jechuun abbaan seeraa gizee murteessu waan nama wal dhabu, nama wal ajjeesu, nama wal miidhu argeetii miti ragaa waan dubbateen ragaa tokko malee sanuu waan seeraa wajji wal qabatee ganaa kabbiraa duuba jiru miidiyaatti fidee dubbate. Gaafii kanaatiif akkamitti dubbattee maaliif miidiyaatti dhufee jee namni gaafatee hin jiru. Yooniin akkana hin godhin, yooniin isaa akkas hin godhin. Amma maaliif kanatti seenee nu wajjin turte daadhiin gadda Kemboon waa'ee kana adda baasee guyyaa dubbatanii jirta. Maybe laayif sanirra anaasii Abu Rashidaa Faadamee. Aruzaan deemu jiran beeyan. Waan dubbatee nama sanii wajji akka wal dhabneeni Kemboon bilbilee itti himate. Kemboon naa bilbilee aboo Kemboon kootu nama kana akkas ture kunuuf soonfa jaamsuunis ni jira. Akkaawuntii qabsiisanii maallaqni inni nu kanneen kana kan inni nu kanneefis kana namni durgaa walii kanneen walirraa bitee yookaan immoo walii deebisee yookaan tahaati akkaawuntii isaa irraa fuudhi waraqaa barreessisee waraqaa abbaa feete barreessitee mana murtii dheeyitee maallaqaan kan dogoggoraan itti kanneen yookaan akkas jettee akkaawuntii yeroof siidaan geessuu danda'a manni murtii. Yeroo daangeffamtanu. Fuudhiitti waraqaa san maallaqa mallatteessituun cheeka barreessee kannaa fi ati immoo akkaawuntii kiyya gadhiisu godhi jennee hojii haasoo inni. Dheengadda uummata irra dubbataa ture inni Kemboon dhugaa jirtu lafa kaa'e. So anis naa bilbilanii bar viidiyoo waraabinaan ja'anii jeeti namni tokko mucoo baaleeti natti hime sunis. Viidiyoo naa waraabiin namni akkamii jeetiin gaafadheen. Aboon abbaan keessiin hojii qabu dhuunfaadhaa dhufee naa gaafatu ani kanaa wajjii wanni wal qabsiif nutti hin fakkaatu. Okay, Tasheekaa Roobee achirra dhaabbateeti dubbii ajandaa Ibroo Ibsaa sanii wajjii wal qabsiisee akka waan hangartee Ibroo Ibsaa waan arsii ta'eef isaa waa je'ee fakkeessee fuudhee maal godhee narratti duula jalqabe. Maaliif inni filatame bakka kanatti? Ingirii nama maqaa amantiitiin deemu namni maqaa amantiidhaa qabu. Namni sheekha jaamee yaamamu kadaa'uwaa himu dhimma namaa tokko osoo ragaatti hin qulqulleeffatin osoo biran jiraatin osoo nama kana hin beekin bilbilee osoo nan gaafatin. Walloon qabnu gaa'ee si galeeme osoo nan arkin waan namni sun jiraataa magaalaa Roobee ta'eef imagine gandummaan eessarraa akka kaatuun baan amantii keessas akka jirtu eessa biras akka jirtu achi jalqabame miidiyaatti viidiyoo waan dila sanaasee inni hattuudha inni akkanaati inni akkasiiti wanni jaamiin hin jiratu walii alaa kulli haaliin qeessiif sheekiif beekaaf wallaalaan hin hafne jaamee ani calliseetiin bira dabree torbaan booda ajandaan sun osuma akka deemu jiru torbaan booda maaltu dhufee guyyaa kudhan keessatti ani yoon isa niisisin jee dhaaddataa ture. Ani yoon isa akkanan goosisin Finfinneen deemu jira. Isa qabneef deemna yoo agartee jiraatteef maybe. Maaltu akka duuba jiru kan nama hidhu nama dhuunfaati moo gandaan gurmaa'ameeti moo biyya keessaa biyya alaati maallaqaan ispoonsar godhameeti moo akkamitti maalirra dhaabbatee eenyuuf duuba abdatee abbaa seeraatti tokko isaati moo isaa seera muramu waan jiruuf namni gaafii gaafatee haga ammatti waan jiru irratti hin fakkaatu. Anaaf inni gaafa naan hidhamee si jaawwaliin agarree kaniin an itti himatame magaalaa Roobeeti. Dhaga'u jirtaami? Bikkiin anii fi namni sun itti walitti kan inni magaalaa Finfinneeti. Imagine Finfinnee keessa seerri hin jiru jechuudha. Moo addatti magaalaan sun seera biraatiin bulti. Kajuus haga ammatti gaafiidha. Dubbatullee barbaannee ture egaa gaafii ta'eef hin deebise. Sheekaan Roobee wanti inni godhe hidhamuu isaa keessaa harka ni qabdaa'e jettee haati gaafatteef deebiin kan keessaan qaballee keessaan qabullee jeesii deebisee ture yoo agartee jiraatte eeshiin itti taatu maqaa balleessuudhaan maqaa inni hin qabne itti moggaasuudhaan waa meeqa godhuudhaan kijiban irratti oofuudhaan harka keessaa qaba. Hasanirraa ala akkamitti akka ta'e an beekuu baadhus wanti sun ifa ta'uu baatus bikkiin ani itti hidhame Roobe. Kan inni irraa qabame Adaama. Akka zarraa aadaa Finfinnee irraa fayyadatin Adaamaa dhaqee obboleessa keenya tokkotu mana nyaataa banee mana nyaataa san guyyaa beeksiseen ganama nuu tattaa'aa jiru achitti kan inni qabame. Innis bakka san hin turre. Abbuma keezii hojii qabuu fi poolisoota achi dhufanii fi Adaamaa nageessan Adaamaa irraa immoo Adaamaan achitti mana murtee achitti barbaada achitti yakka raawwatee jira jaamtee himatamtee naan jedhe. Okay, gaarantii mariitiin qabaa namoota na fuudhanii deeman kanaaf
fi nu harkaa fiigeeti akka akkas ta'eeti waa godhe gaarantii naawwanni godhanii nama yaamanii namarratti naawwanni godhan wajjin deemee dhaqee helame gaafadhe guyyaan dhaqeerraa manni murtiidhaa yeroo ballamaan natti gaafate guyyaa 10 tursiisuu barbaadu jechuudha sun. Gizeen dhaqullee maal wajji qabdan jee namni na gaafate hin jiru. Namni ani poolis xaabiyaa dhufee hoggaa yaamanii na gaafatanii nama kana ijaan harkee hin beekuni. Ka waliin nu fide nama akkana jaamu. Maallaaqni inni kanne akkanaati. Sababni inni kanneef akkanaa. Na biraas hin qabdu hin jenneeni. Duraanumarraahu akkaawuntii immoo sababa malee cufsiise. Waa'een kun waa'ee gandaa fi gosaa wal tuttuqu waan ta'eef akkasitti akka hin hubatamneef maallaqa isaa akkaawuntii gadhiisaa ammas taanaan akkaawuntii gadhiisuu mana murtiirraa waraqaa barreeffate maallaqni isaa kan namuu fi keezii biraa waliin hojii qabaate maaliif hin dhufee asitti hidhamee jeetiin qaba. Sababni asitti dhufee hidhameef maali? Dabbaqaati waan akkanaa tokko ture keessaa haga alatti jaba haga xiqqaatti beekaa haga wallaalatti waan dirata akka ture ani guyyaa san hidhame manni murtiidhaa maallaqni namicha akka deebi'uuf naaf namichi nagaya waliin qabnu nagaya wal gaafannee wal dubbisnee adda deemnee saayiboota kiyya asumaan kan hin galateeffadhu Feesal Jibriil Mucaa jaamu kan warra dhiirtiin hojii ture gaafana gizeen an qabamee deemurraa illee kan makiinallee qabamee jala deemee isaa achi na hojii turan isaantu beeka bakka. Wanni sun akkasitti cufnee bakka gabbayee miidiyaatti illee dubbatu hin barbaanne haalliin keessa turee fi istireessa hamaa tokkos ture waan hin mallee tokkoo fi akkasittiin maaliin godhe cufeetiin biraa deebi'e manni murtii waraqaa barreessee akkaawuntii illee gaddisaa maal jaajee kasi ajaa'ibu achirraa gizeen dhufu ani hisseetiin jira jee taasaa ture inni akka itti hissemee bi ajajee yoo hidhuu batta karaa kanaan qabaa fida asitti sidha jee ajaja akka ifitti dabarfachuu danda'a ammoo wanni inni godhe yaa garee takkaa jirata maallaqaan biyyaalaa kana namoota isaan hin barbaanne balleessuudhaaf namoota akka isaa kanatti erganii karaa seeraatiin isaa ta'uu maaliidhaanis waan dirata tokko jira. Ni beeka namoonni hedduun amma yoo maqaa baadhilleedha. Saniitiin carraa qabutti fayyadamee maqaa kiyya dhahatee hojii miidiyaatti as bahee natti fakkaataa ala waliin beeynu wal agarreen beeynu gaafa waggaa 2 dura kanas hin jeessa wal agarre ammoo gandummaa yoo ja'ame sheekaa maqaa sheekaa qabu tokko miidiyaatti as bahee waan hin qabne. Even keessa dabree waan jee viidiyoo isaa afaan na bira jiraa jechaa ture jaanan gizeen dhagu. Haga kanatti sin jechuu kiyyaa balasa kiyyaa wanni ture kana wanni anaan jaame khabiraa wanti ta'e immoo khabiraa waan akkana kana. Okay. Achi keessatti isin walitti buutanii walitti illee bu'uu bira kuttanii fi namootni sababa keessanii hedduu walitti bu'e. Ispeeshaalii akka Harargee fi akka Arsii waliigalatti ijoolleen as gubbatti hedduu walitti deddeeffachuu turtan. Akka amma jettetti gareetu jaaramee hajattuutu dhufe Sheekhaa Roobefaan garee qabanii ati yoo sibiraan garee qabaachuu turtanii yeroo sanitti garee waliin as gubbaa even laayivii gubbattis tahee viidiyoo mumurame arke tahee atilleen akka Harargetti yeroo san baatee dhaadachuu turte yeroo sanitti maaltu akka dhaadattu si godhe yeroo dhaadattu san Harargee garee ijoollee Harargeetti wajjin qabaachuu turtamoo hara dhaadumsaa wanni si oofe maali oguu sanitti viidiyoodhaan arke waan hin ta'eef. Dhaadannoo qofa osoo hin taane dhuguma jiruun dubbadhe hangarees hin qabu hawaasni kiyya an keessaa bahe hawaasa akkanaati. Ani yoonin waa nama waa godha nuufitti gartee waan min albaasatti nama hinaafuu miti. Haqeessa qeessiif sheekiif beekaaf wallaalaan osoo hin hafin anarratti jecha nan dubbadhe kanaaf akkana ta'e yoo makiinaa ta'e warri namaa bitu eenyu hin beektanii. Suni dhuguma lafa jirtu immoo hawaasni tokko aadaa fi duudhaa amala addatti qabu qaban akkuma naannootti amal gandi hundi yookaan immoo kutaan hundi. Ani immoo kanarratti wanni nan jee hawaasa Harargee irraa hin dhaladhe akka Oromootti Oromoo akka Musliimatti Musliima akka Itoophiyaatti Itoophiyaa immoo hawaasa baha Oromiyaa kanarraa hin dhaladhe hawaasa kaashtuu kaashii jaamu kanarraa. Ani garee isin qabu kophaan deemas ni beekta. Indan wanti ture kana garee nan jaaradhee namni tokko na tumsi jeen hin jiru.
dhugaa namni hundi immoo ilaalee ijaan ni arga. Sii galeemi? Kanaa dhaadannoon an godhe yookaan immoo wanti an godhe wanni kijibaa takka achi keessa hin jirtu. Ani Harargeedha jechuun yoo gandummaa ta'e yaa ani Harargeedha. Ammallee Oromoodha. Oromoo keessaa kutaa Harargeetti duuba kun waan inni itti dhaladhe karabbis namnis beeku maaltu dhaadannaa godhe yoo. Okay. Filattee? Yaa. Thank you. Okay, osoon karaa gaafii itti aanu hunda barreetti atis tahee Sheekh Arroobee isin nama gurguddaa. I think Sheekh Arroobee azala jirtan ta'a na dhageessa. Isin lamaanuu uummata gurguddaa taatanii influensara hordoftoota atis hordoftoota hedduu sheeniinis hordoftoota hedduu qabaatee nama Oromoo taatanii sanirraa nama Islaamaa taatanii san booda araara akka itti buustan irratti osoo yoo qabdanii isin lamaanuu hin araaramnuu jettanii ka'uttifattan namni yoo nama walirraa ajjeesee ni araaramaa. Ati yoo obboleessa kiyya murtii karaa araaratti yoo nifi waan kana achisiisine maal sitti fakkaata? Namni irra walii dabra, namni walitti balleessa, wal lola. Sigalee namni akka obboleeyyan lamaanuu qawweenis wal dha'a garuu walitti ni araarama. Waan kana karaa araaratti atis nuu qabamtee sheekaas anis niin dubbisa. Waan kana yoo karaa xumura goonee isin obboleeyyanii salaamu alaikum afootuun illaa qofa waliin jettanii namuu san booda dhimma keessan ooffattan moo maal si fakkaataati akka keetitti? Yaadda kan ka'e akka namatti akka hawaasaatti yaada bareeda. Gaafiin sii qaba asirratti akka obboleessa Muslimaa akka obboleessa Oromoo akka namummaatti illee. Seera Oromoo seera namummaa seera Islaamaa keessatti illee namni tokko gizee wal dhabe maalirra dhaabbatamee araarama. Waan irratti walitti balleessan san jidduun dubbatameeti. Abbaa balurra badiin muramee ati badii qabdaa dhiifama gaafadhu ati akkana jaamee kan booda badiin san walitti muranii badii an balleesse jaanii dhiifama wal gaafatan kan beekutti gaara. Dhagee. Waan jiru beekaa osuma araaraa miti wanni barbaadite tarii ka waraana ni dagata. Inni miidhamee fi waraaname garuu yoomillee hin dagatu. Araarri murtii guutoo dawwalanii yookaan immoo karraa yaamanii TikTok irra fidanii waan ilma namarratti hin godhamne hin yaadamne anarratti godhame ani araara godhu hin jiru inshaa Allah araarri yoom akka godhamu guyyaa takka akka godhamu ni hin beeka gizee akkamii waan hoggaa ta'e. Okay, afoon illa. Nuti waanuma salphaa seeneeti afootu waliin jaa jedhee xeeruma yaadneeti eefa dubbiin akkanatti jabduu fi ulfaattuu murtiin konnekshiina keessa qabe. Okay, eefa dubbiin akkana ulfaattuu fi guddoo taate. Okay, na dhageessa amma? Asirra gootti?